Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya Dr. Naafii Argiituudha. Chaanalii kana baay'een keessan miseensa taatanii maamila taatanii odeeffannoo fayyaa yeroodhaa yerootti isin biraan geenya hordofaa jirtu. Egaa odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti wantoota garaagaraa wal qabatan qabannee isiniif dhiyaanna. Namoonni haaraa taatan yoo dhuftan yoo jiraattan maamilummaaf dhaqaa kaardii baasaa jennee taraa isin beeksisnu yoo jaallattan qofa subscribe godhaa. Kamera keessaan gaaffii namoonni gaafatan keessaa subscribe goonee irra garuu viidiyoo kee yeroo Facebook irratti share gootu qofa arginaa kan jedhanii gaafatan jiru. Kanaaf maalidha? Subscribe qofa osoo hin taane mallattoo bilbilaa bell icon kan jedhu namoonni keessan baay'een keessanii all kan jedhu all notification kan jedhu irratti gootanii gaariidha. Akkuma suuraa argaa jirtan kana sagararraa irra jiru irra godhaa jechuudha. Yeroo kana akkuma viidiyoo gadhiiseen jalqaba irratti ilaaltu jechuudha baay'een keessan siniif gala jechuudha. Akkasitti nu godhaa sin jedhu. Egaa sagantaa keenya guyyaa irratti ka'uu waliin ilaallu dhiphina yaaddoo sodaa akkamitti hir'isna keessaafuu qabsoo jireenyaa haala jireenyaa mo'achuudhaaf namoonni biyya abbaa faadha keessanii baatanii dachee Oromiyaa irraa baatanii biyya hambaa jiraatan baay'een keessan jirtu. Akkuma beekamu jireenya injifachuudhaaf hundumtuun tattaafata. Isinis immoo jireenya mo'achuudhaaf yaaddoo baay'ee keessa dabarsitu. Hirriba dhabuun jira, dhiphinni jira, maatii yaaduun jira, biyya yaaduun jira. Yeroo darbee wantoonni kunniin yaaduun normaal ta'anii jiraatan malee yeroo itti sadarkaa dhiphina hamaarra ga'ee namni baay'een hirriba dhabuu mataa dhukkubsatu ni argina jechuudha. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa irraatiin at least dhiphina hamaa yookiin yaaddoo hir'isuudhaaf maal gochuu qabdu? Tuqaawwan gama fayyaatiin gama xiinsammuutti ilaallu maal fa'i? Kan jedhu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Egaa inni kabajamtoota hordoftoota keenya yaaddoo dhiphina stress hirriba nama dhowwaa nyaata nama jibbisiisa nama wajjin namaasu nama jibbisiisuu danda'a mataa dhukkubbii akkasumas immoo aannaan illees dabaluu danda'a namoonni dhiphina irraan kan ka'e dhibee garaagaraa dhabuu danda'u akkuma beektan stressiin dhiphinni dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo dhibee sukkaaraa dhibee garaachaa fi dhibeewwan garaagaraatiif nama saaxila jechuudha. Kanaaf dhiphina hir'isuun barbaachisaadha. Dhala namaa taanee hanga dhalletti dhiphina balleessuun ni danda'ama. Hin danda'amu garuu hir'isuu dandeenya stressii. Dhiphinni hamaan sadarkaa sammuu namaa dabarsuutti illee geessisuu danda'a sadarkaa maraatummaa kan jedhu. Kanaaf kanneen hir'isuudhaaf tooftaa akkamii fayyadamuu qabna? Tokkoffaa irratti kan ilaallu waan si yaaddessu waan si dhiphisu hiriyyaa baay'ee itti settu obboleettii obboleessa yookiin tani obboleessi kee obboleettiin kee maatiin kee si bira jira yoo ta'e hiriyyaa baay'ee jaallattu hiriyyaa baay'ee amantu haasofsiisa. Sababni isaas namni kamiyyuu tarii dhiphina dhiphattu kana keessa namni sun darbeera ta'uu danda'a. Namni kamiyyuu yaada garaagaraa qaba. Namni umuriidhaan siin gadi ta'e yaadni isaa yaada bilchaata qabaachuu danda'a. Akkasumas namni umuriidhaan siin ol ta'e chaalenjiiwwan yookiin immoo rakkoowwan jireenyaa isa mudatan irraa kaasee si gorsuu danda'a. Kanaaf hiriyyaa ofii mariisisuun tokkoffaa nagaa argatta si jajjabeessa furmaata jiru siif kaa'a jechuudha. Kanaaf hiriyyaa jaallattu qabda hiriyyaa jaallattu hiriyyaa kee haasofsiisi. Lama bashannanuu shaakalii baharuu akkuma beekamu namoonni sa'a hedduu hojjetan sa'a 16 hojjetan jirtu baay'ee keessa hojiitti baay'ee biizii ta'uu dandeessu. Qaaleensi jireenyaa jira. Qaaleensi jireenyaa kana injifachuudhaaf yeroo hundaa carraaqsu ta'uu danda'a. Bashannanuun barbaachisaadha. Bohaartiin barbaachisaadha. Bohaartiidhaaf namoonni keenya baay'een bohaartii bashannanuu yoo barbaadan mana dhugaatii deemu. Mana ciffaaraa deemu. Is it good? Lafa qilleensaa soodaree yookiin riizoortii deemuun sin barbaachisu hoteellee. Yookiin immoo riizoortii garaagaraa hoteela jajjabaa deemuun sin barbaachisu. Magaalaa keessaa bahee bashannani yookiin mana kee keessatti wantoota si bashannansiisan garaagaraatiin diraamas ta'uu danda'a, taphas ta'uu danda'a, muuziqaas ta'uu danda'a, faaruus ta'uu danda'a. Akkasumas immoo ijoollee wajjin taphachuu danda'a, bashannanuu shaakalii. Waan salphaan bashannanuu dandeessa. Sadaffaa qilleensa dheeraa baafadhu. Qilleensa dheeraa jechuun qilleensa alarraati qilleensa qulqulluu gara keessaatti fudhadhu qilleensa gootamuu baasi. Kana jechuun maal yeroo hundumaa goone jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf kun qilleensa dheeraa jedhama. Namni kamiyyuu tun beekin breathing arganuu danda'a.
qilleensi maali? Qilleensa yommuu fudhannu gara keessaatti fudhannu somba keessa deemee ujummoo karaa ujummoo dhiigaatiin dhiiga wajjin walitti makamee qilleensi qulqulluun oksijiniin hanniisaa nuuf kennu yookiin ATP kan jedhamu oomishuuf gargaaru kun sammuun keenya qilleensa gaafa argata jechuudha. Sammuun keenya anniisaa argata. Kanaaf afura dheeraa baafachuu yeroo yerootti shaakala. Kana jechuudha. Salphaadha. Baasii guddaa sin gaafatu qilleensa naannoo keessiif kennamu buqqata jechuudha. Arfaffaa sirriitti nyaadhu. Nyaati humna namaa kennuuf qaama namaa ijaaruuf barbaachisaadha. Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan baratame ciree xiqqeessanii nyaatu, laaqana giddu galeessa, irbaata immoo garaa guuttatanii dhufu. Tokkoffaa irbaata baay'inaan nyaachuun dhibee garaachaaf gaarii miti. Lama foolii afaanii badaaf gaarii miti. Sadii dhiphina hirriba dhabuu maaliifi digestion yookiin immoo sirna bullaa'insa nyaataa sun hojii waan jiruuf hirriba dhabuuf saaxiluu dandeenya. Garaacha kee boqonnaa dhawwachaa jechuudha. Kanaaf kan si gorsu nyaata sirriitti nyaadhu. Keessaafuu ciree gaarii nyaachuudhaaf ciree bareedaa ciree baay'inaan nyaachuudhaan guyyaa kee jalqabe hin milkoofta. Keessaafuu namoonni baay'een nyaata nama fiiruu barbaadan nyaata fooniidha baay'inaan kan nama fiiran. Kuduraa fi fuduraa biqilaan baay'ee barbaachisaadha. Nyaata kana baay'inaan soorata. Akkuma jedhe qabxii shanaffaa garee gargaarsaa barbaade. Muuxannoo namoota baay'ee irraa argachuu dandeessa. Namoonni baay'een naannoo kee jiran muuxannoo siif kennuu danda'u. Kanaaf muuxannoo isaan irraa argadhu. To'annaa yaada sammuu keetii qajeelchi. Sammuu kee to'achuu dandeessa. Wantoonni si dhiphisan, wantoonni si yaaddisan baay'een sitti dhufuu danda'u. Yeroo sana homaayyuu hin taane kun waayyuu miti jedhee of amansiisi. Macaafa qulqulluu, Quraana yookiin kitaabawwan asoosamaa, kitaabawwan bohaartii wantoota garaagaraatti fayyadamee ofirra dabarsuuf yaala. To'annaa yaadaa kee to'adhu. Wanti hundumtuu akka hin jiretti lakkaa'e fudhatu. Fayyadame. Torba. Sammuun kee hojiidhaan biizii akka ta'u godhi. Yeroo hojii dhabdee hojii malee mana keessa teessu yaadonni garaagaraas dhufuu danda'u. Sammuudhaan dhiphachuu dandeessa. Kanaaf hojiiwwan garaagaraatiin hojii idilee tarii hojii idilee argachuu dhabuu dandeessa. Hojii dhabaa ta'uu dandeessa. Kanaaf hojiiwwan garaagaraatiin sammuu kee biizii gochuu yaali. Hojiiwwan karaa barumsaa hin argamne baay'een jiru waan ta'eef hojii sanatti yeroo kee dabarsi. Kanaaf yeroo takka takka inni dhuma ta'uu baatus kan jennu tuqaa xumuraa godhee kan hin kaa'adhe uumaa kee waliin haasa'e. Uumaa kee kadhadhu. Rabbiin kadhadhu. Wanti si yaaddessis satti sadarkaa hamaarra si gaha taanaan yeroo takka takka dhiphinni hamaan dhiphinni garmalee amma hojii nama dhorkuutti ga'uu danda'a. Yeroo kana mana yaalaa deemtee gorsa ogeessa fayyaa fudhachuunis baay'ee barbaachisaadha. Akkasiin daandii jireenya kee to'achuu dandeessa. Of hin dhiphisin dhiphattee waan fiddu hojjedhu. Yaada kee namaaf qoodi. Hafuura dheeraa baafadhu. Wantoota amma isinitti hundumaa raawwadhaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Yoo jaallattan namoota hundumaaf share godhaa. Wal jajjabeessaa. Fayyaa dhabina.